Dhuftan daawwattoota sagantaa Pythonii afaan Oromootiin yookiin immoo koompitara afaan Python yookiin immoo Python language afaan Oromootiin barachuu. Guyyaa har'aatti Pythonii akkamittiin afaan Oromootiin barachuu dandeenya kan jedhu irratti leenjii gabaabaas qopheessanii dhiyeesseera. Jalqaba irratti afaan Python barachuudhaaf sooftiweerii Pythonii koompitara keessan irratti daawunlood godhachuudhaaf qabdu. Pythonii daawunlood godhachuudhaaf internet irra deemtanii Python jettanii barbaaddu. Booddee Pythonii website isaa argattu. Pythonii gosa lamatu argama yeroo ammaa. Python 2 fi Python 3 kan jedhamantu jiru. Isaan sanarraatii akkaataa requirement koompitara keessanitti kan koompitara keessaniif ta'u ilaallattanii Pythonii versionii lammaffaas ta'uu danda'a, versionii sadaffaa koompitara keessan irratti fe'attu jechuudha. python.org software bakka website jedhamu irraati jechuudha. Lammaffaa irratti edda Pythonii sana fe'attanii booda immoo maaltu isin barbaachisaa? IDE yookiin immoo interface irratti hojjettan. Interface irratti hojjettan sana immoo fakkeenyaaf Pythonii bakka baay'ee irratti hojjechuu dandeessu, barbaadan Eclipse irratti hojjechuu dandeessu, barbaadan PyCharm irratti hojjetachuu dandeessu. PyCharm fakkeenyaaf PyCharm download jettan argachuu dandeessu. PyCharm sana asirratti iftanii download godhachuu dandeessu. Yaa asirratti Windows isaa ta'u Linux operating system keessanitti fayyadamtanii gochuu dandeessu. Inni biraa Anaconda irra deemtanii Spiderii fayyadamuu dandeessu. Spiderii kanattinis uftanii asirratti Linux qabdute Linuxidhaaf asirra fayyadamtu. Yoo Windows dhate immoo operating system keessan Windows immoo asirra uftanii akkaataa koompitara keessanii isin barbaachisutti asirraa buufattu jechuudha. Ani yeroo baay'ee kan itti fayyadamu Anaconda kanarraati Spiderii isa jedhamudha. Spiderii jechuun interface isaa kana fakkaata. Jalqaba irratti asirratti kan argitan bakka itti koodii keessan barreeffattanii peejii kana keessatti immoo kan argitan bakka variableonni keessan yookiin immoo bakka bu'iiwwaniif jijjiiramuuwwan keessan itti mul'atanidha. Asirra yoo gootan immoo bakka faayilii keessan jiru irraa argattu. Asirra yoo deemtan immoo gargaarsa argattu. Asirratti immoo konsoolidha. Asirratti yoo barbaadan immediateedhaaf fakkeenyaaf jechuudha. Yoo waa tokko daftanii cheekii godhachuu barbaadan asirratti cheekii gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf akka firootanii yeroo barreessan aan 10 baan 5tiin yeroo bakka buusun as kanatti nutti himu kun agarte aan 10 intijeridha. Taayipiinsa saayiziinsa tokko vaaliyuunsa 10 baan intijeridha. Saayiziinsa tokko vaaliyuunsa 5. Egaruu as keessaa fakkeenyaaf print enne type data hubaruu barbaadan classiin isaa maal integer jechuudha. Integer isa yookiin as kanatti nutti himeera jechuudha. Fakkeenyaaf memory isaa baruu dandeessu barbaadan. Identity isaa jechuudha. Print id of hojjettan memory isaa eessatti akka inni located ta'e argachuu dandeessu jechuudha. Kanarraati maal hubannaa? Pythonii yeroo barreessinu yeroo kamuu Pythonii objectii yeroo ta'u objectiin sun maadha? Identity yookiin immoo memory address akka qabu akkasumas immoo type data string haa ta'u digit haa ta'u lakkoofsa haa ta'u yookiin immoo qubee haa ta'u jechuudha. Isa bakka itti barreessitan jechuudha. Naa fakkeenyaaf amma muka ittanii amma fakkeenyaaf amma caatiin barreessitan caammaa jechuudha stringidha jechuudha. Akkasitti string jedhee as kanatti isinii baasa. Fakkeenyaaf amma daatiin immoo lakkoofsa digitii tokko gashiname tuqaa akkas. Gootni immoo daan floating numberidha jechuudha. Asirratti float akka ta'e nutti hima. Akka kanatti bakka buufachaa deemuu dandeenya jechuudha. Bakka buufachaa deemuu dandeenya. Inni biraa asirratti arginu as kana yeroo dhuftan raanii gochuu dandeessu faayila keessan yookiin immoo F5 press gootu yookiin immoo seelii create gootanii seeliidhaatiinis control plus enter tuquudhaan raanii gochuu dandeessu. Yeroo jalqabaatiif akkamittiin koompitara keenya irratti koodii wayii barreessuu dandeenya isa jedhu ilaalla jechuudha. Amma asirratti jechuudha meestii hin jalqabna. Maarraa jalqabnu print koompitara kamiyyuu yeroo barreeffamu baga nagaan dhuftan jedhuutiin jalqaba. Yooyyaa anaa dhufu. Fakkeenyaaf amma kana raanii otoo goone jechuudha. Maal arganna? Yooyyaa anaa dhufu jedhee nu baasa jechuudha. Dura garuu Python keessan save godhachuu qabdu jechuudha.
Python keessan save gochuu qabdu. Kanaaf yeroo save gootan qubeen sun yookiin walitti aanu qaba yookiin immoo underscore dhaatiin kaa'uu qabdu jechuudha. Okay, sana booda maal jedha? Yooyyaa Oromoo anaa dhufu jedhee kanatti nu barreesse jechuudha. Yooyyaa anaa dhufu jedhee nu barreesse. Amma fakkeenyaaf asirratti space kana bakkeetti enter n gochuun new line galchine jechuudha. New line galchine baga nagaan barnoota jalqabaa dhuftan jennillee barreessanii ibsachuu dandeenya jechuudha. Amma soto kana irraan goone maal godha? Yooyyaa Oromoo anaa dhufu baga nagaan kutaa jalqabaa Python dhuftan jedhee barreesse jechuudha. Kuni kutaa sagantaa keenya ishee jalqabaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan maal ilaallaa? Mee vaarabiloota kana jechuun jijjiiramoota kana qubeetiin yookiin immoo maqaatiin bakka buusu. Fakkeenyaaf amma edda dhufnee namni gaafa jalqaba wal baru maal godha? Maqaa walitti hima. Maqaan kee eenyudha jedhu fakkeenyaaf input achi kana gooneeti. Maqaan kee eenyudha jedhee nu haa gaafatu. Achi sarara lammaffaa irratti akka gashinutti jechuudha nuti immoo. Achi booddee immoo maqaa addaa nu gaafate booda umurii. Achi umuriitiinis immoo maal jenna? Umuriin kee meeqadha jedhee akkasitti akka nu gaafatu goonaa jechuudha. Achi booda mee ilaalame kana raanii goone. Kanaaf mee asitti raanii goona. Maqaan kee eenyudha jedhee nu gaafate. Maqaan koo fakkeenyaaf carraa. Umuriin kee meeqadha? 23. So edda fudhatee booda immoo akka inni outputiin kennu gochuu dandeenya jechuudha. Achi booda asitti dhufneeti print maqaa koo fudhatu. Maqaa ida'uu achi booddee umuriin kee jedhee asitti umurii agarchu. Umurii achi boodas kanarratti akka sadii akka inni barreessu gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma kana tooraanii goone. Okay, maaltu ture? Maqaa achi umuriin kee achi umurii. Okay, as kanarratti dogoggora kun as kanarra ida'uu galchuu qabna. As kanarratti ida'uu galchina. Achi booddee maqaan kee asitti maqaan keenyudha jedha. Carraa jedheen barreessaa fi umuriin kee meeqadha? 23 jedha. Carraa umuriin kee 23 dha jedhee natti hima jechuudha. Kuni amma kompiitara keenya keessatti piroograamii isa jalqabaa ta'a jechuudha kun.